addunyaa tanarra hanga lubbuun jirtu dhabdee rakkattuu fi waan feetes qabaattu homatu hir'ataa jiruun hin guutamtu. Yeroo tokko dhabaa yeroo kaan argataa, yeroo tokko kufaa yeroo kaan darbitaa, yeroo tokko beeloftee yeroo biraa quuftaa, yeroo tokko dhibamaa yeroo kaan fayyitaa, yeroo tokko ciisaa yeroo kaan ol ka'aa, yeroo tokko dhaabbataa yeroo tokko taa'aa, gaaf tokko ajajaa gaaf kaan ajajamaa, gaafa tokko boo'aa gaaf biraa moo'amaa, yeroo tokko gaddaa yeroo kaan gammadaa, yeroon tokko guyyaa yeroon kun halkanii, haala hunda isaa obsaan dabarsanii iddoo garaa gahu dafqa xuruursanii malee kaayyoo fi karoora qofa barreessanii waa akka salphatti abjuu milkeessanii. Hundaafuu rakkoon yoo hammaates sodaattee akka dhiifni wanti fedhe ta'us akka harka hin kennine, ba'aan sitti cimus akka hin miidhamne, hantuutan ta'ini isa malkaan ceene. Yeroo torbas kuftu 8ffaa ka'i, 9 moo'amtu kan 10ffaa moo'i, nama abdiin kunne leenca namaa ta'i.